duraan dursee baga sagantaa kee gara YouTube kiyyaa dhuftan sagantaan arra irratti xiyyeeffadhu waa'ee nyaata wal qunnamtii saalaa sirreessan maal akka ta'e isin hubachiisuudhaaf akka sirriitti na hordoftaniin isin gaafadha. Fadhii fi wal qunnamtii saalaa horachuudhaaf qorichi namni tolchee bitatanii fayyadamuun haaluma nyaata hawaasummaa cinqii yaaddoo fi dhiibbaa garaagaraa irraa of eeguun filatamaadha. Qorichoonni nuti fayyadamnu yeroodhaaf rakkoo haa furanii malee hundeerraa dhabamsiisuun hin danda'an. Dabalees alkallattiidhaan qaama keenyarra dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a. Nyaanni nuti guyyaa guyyaan nyaannu fadhii wal qunnamtii saalaa keenyarratti dhiibbaa mataa isaanii qabu. Nyaanni akka hanqaaquu yookaan killee, muuza, kaarota, qayyisiir, lawuzii, misiraa fi kan kana fakkaatan fadhii wal qunnamtii saalaa dabaluu keessaa gahee qaban. Fakkeenyaaf tokkoffaa lawuzii yoo fudhanne kuduraa fadhii wal qunnamtii saalaa namatti kaasan keessaa lawuziin sirriitti beekamaadha. Lawuziin elementii ziinkii of keessaa qabdi. Ziinkiin immoo dalagaa qaama guyyaa guyyaa keessatti gahee qaba. Hormoonii dhiiraa to'achuu danda'a. Ka'uu dadhabuu nafsaalaa dhiiraa ittisuu danda'a jechuudha. Hanqaaquu yookaan killee nyaata fadhii foonii dabalan keessaa killeen tokkichaadha. Killeen vaayitaamin D'dhaan kan badhaafamte jechuudha. Vaayitaamin D'n hormoonii testosteroonii yookaan spermii dhiiraa hamaddu kana akka dabalu keessatti gahee qaba. Kanaaf nyaata kana guyyaa guyyaan nyaachuun fadhii wal qunnamtii saalaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Kan itti aanu sadaffaan muuza. Muuza vaayitaamin biroomaayinii jedhamu kan of keessaa qabu. Biroomiliin kan jedhamu kan of keessaa qabu yommuu ta'u, vaayitaaminiin kun immoo miraa yookaan fadhii wal qunnamtii saalaa dhiiratti akka dhagahamu godha. Dabalataanis muuzni baay'insa nyaachuun dhangala'aan wal qunnamtii saalaa gisee goonu bahu akka baay'atu mi'aawu godha jechuudha. Chokkolaataa. Afuraffaa chokkolaataa. Chokkolaataan nyaata largaginni HCl kan jedhamu hormoonoota maddisiisuuf gahee qaba. L-arginiin HCl kan jedhamu jechuudha. Hormoonoota maddisiisuuf gahee qaba. Hormooniin kunis yaa'insa dhiigaa gara qaama saalaa taasifamu gargaaruudhaan ka'uu dadhabuu nafsaalaa dhiiraa fooyyeessuu danda'a jechuudha. Ajjaa jedhaniin yookaan S jedhama naannoo takka irratti S faayidaan inni qabu keemikaala seerootiin jedhamu qaba. Kun cinqii dhiibbaa fi rakkootiin sammuu hir'isuu keessatti gahee qaba. Pirootiiniinis waan heddumminaan hormoonii testosteroonii dabaluu danda'a. Pirootiiniin keessaa jiru jechuudha. Kaarot. Jahaffaan kaarot. Kaarotiin vaayitaaminotaan hedduu badhaadha. Vaayitaaminoonni kaarotii keessa kunis jabeenya nafsaalaa keessatti gahee isaanii taphachuu danda'an. Dabalees yaa'insa dhiiga naannoo sanii ni ariifachiisa. Torbaffaa avokaadoo. Avokaadoon vaayitaaminii akka vaayitaamin B, vaayitaamin C, vaayitaamin K kan of keessaa qabudha. Vaayitaamin K kun dhiigni iddoo isaa sirriitti yeroo yeroon akka tamsa'u godha. Avokaadoon pirootiinaas waan of keessaa qabuuf dandeettii fadhii kaasuu gonfatee jira jechuudha. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu garuu nyaata kana hunda yeroo takkatti walitti finnee yoo nyaanne arruma guyyaa tokko jijjiirraa osoo hin ta'in nyaanni kun qaama namaatiifis gaariidha. Dhawaa ta'an waa hunda waa'ee dhibee wal qunnamtii saalaatii wajji wal qabatu gonkumaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Wooma arra yeroo hedduu sirra ture guyyaa tokko dhabamsiisa jechuun miti qaama namaatiifis dawaadha. Yoo sirna nyaataa kana hordofne fayyaareessummaa sireerraa nu dhufturraa of ittisuu dandeenya. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha.